السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتو تافي وردفتو تخينيا إيجا هقويا الرالي تينتلا كينيا كان كتا كودا نفاد أول قبطو قبن رفني تجرا تينتلا كينيا كان كتا كودا نفاد أول قبطو كان الراكي ست وانتون ننتي إلى اللو كان أسيقدي كان فكاتا فيلمني كرولوس أورهان كان تربي كان ندفا يو كان كتا كودا نفان ندفا كان جاء مكان دبا نتها فيديو الراكي ستي أكسما عثمان بي كتا كودا نفا خنا كيستي دوان نبوك أتا كان جاء مولي كولين دبا نتها أكسما أضيفن نولي هاروا توكو توكو واي فيلم خالد وليدي والقبتي كان ولين دبنو تها كان ما والقبتي محمد بوزداق اللين أكسو من موت توكو توكو ورا كاميرا ورابن وجرا أكا أريه جيرو اللين دبتها مالف أكا أريه اللي كولين دبنو تها كان افترتين كيسان ولين هاتو اسنين جنة إيجا حسومان وروني channel يوتيوب أوروريكر دبكيد أفارو تاتن channel كيني سبسكرايب قد أجورا ملتو نوتيفيكيشنا كان بناتي أولي رقاد دا اسنين جنة كانوا ما والقبتي وروني بيجا كيس جرتم فيديو كيني كان VPN نبنا جوران أكا نودا وطن حسومان سنغافنا كان فيديو كيني لايك قد أنجل قبا اسنين جنة انترو قبابا بدو ولي تيجانا إيجا ولت تجاني تجرا أرى فيديو كبابا خيستي متدوريلي سني فيلم نكنا كولين إلى اللوتها إيجا فيلم تربي كنا ندفع إيجا أكد أبتا قد إرا قبيس زنتي فيلمني تربي كنا أكه هندفني دبتني تجرو سببوني إني هندفني فيلن أكسما سببا بري هارو فرنجي يوكان ورا أوروبا كن سينف جتشا برا هارو بركم لما في ديدمي جها وان دفيف أيانا برا هارو خنا كبجوراف akkasuma namoonni baay'een itti fayyadaman waan ta'eef kanaaf jecha guyyaa boruu kana filimni Kurulus Orhan gadi hin lakkifamu kanaaf akkanatti beeysan akkasuma waa'ee Usmaan Bey wal qabatee ammoo Usmaan Bey ni du'aa kan jedhamu gara walakkatti kan dubbannu taha yookaan duuti isaa kun akkamii kan jedhamu kan dubbannu taha akkasuma waa'ee odeeffannoolee waa'ee filima Khalid ibn Walid wal qabatu tokko tokko kan social media kana irratti ka'aa jiru ni jira akkasuma filima Khalid ibn Walid kana namni irra baay'een namoonni tokko tokko gurbaa Usmaan bakka bu'ee hojjete sana kan duraanii jechuudha isa santu hojjete namni joosniira akkasuma warroonni social media kana irratti irra baay'een nama warroonni gurbaa Turguut beeyimtee hojjete san namoonni baay'een inni akka hojjetu dubbachaa jiru garuu ammoo kanuma hundarratti jechuudha kan Usmaan san ammaaf nu hin barbaachisu gurbaa Usmaan bakka bu'ee hojjete sana jechuudha yookaan buuraa qoosjaaf jechuudha inni ammaan tana irra baay'ee isarree jechuudha namni baay'een kan dubbachaa jiru kanii fi gurbaa Turguut beey yookaan Turguut Gaazii jedhamee hojjete san isatti namoonni baay'een irra haasoo kan Usmaan san yookaan kanii fi buuraa qoosjaaf san ammaaf yeroo ammaatti wanni hagas mara dubbatamaa jiru akkasuma beeksisni beelleen jiru garuu ammoo kanii fi gurbaa Turguut Gaazii tahee bakka bu'ee hojjete kana ammoo namoonni hedduun haasoo ammoo warroonni gari akka inni hojjetu hin barbaadanii maaliif jennaan inni filimoota Ertoorolii fi akkasuma Usmaan keessatti illee nama jalatti hoogganamaa yookaan itti aanaa ta'ee nama jabaa tokko ta'eetuma loltuu jabduu tokko ta'ee hojjete malee akkasitti ajajaa hooggansarra seenaa Khalid ibn Walid goota cimaa waan ta'eef bakka isaa kana bu'ee hojjechuu hin danda'u namoonni baay'een kan jedhanillee niira akkasuma warroonni akka inni hojjetullee barbaadaniira kun garuu odeeffannoon ammaaf mirkanaa'ee miti waan social media irra deemaa jiru isiniif addaan baasuu barbaadeeti kanuma jechuudha waa'een odeeffannoo Khalid ibn Walid wal qabatu inni warroonni hojjetan jeus niira warroonni hin hojjetu jeus niira garuu ammoo haga ammatti odeeffannoon qulqullaa'ee hin jiru isin beeksisuu barbaadeeti ammoo karaa biraatiin waa'ee Usmaan Bey ni du'a yookaan filima kutaa 10ffaa kana keessatti Usmaan Bey duuf deema kan jedhamu irratti Usmaan Bey akkuma beektan filima kutaa 9ffaa keessatti wasiyyaa yookaan ergaa Orhan Beyitti dhaammateeti jira akkasuma Usmaan Beyilleen akka du'u yookaan akka boqotu dubbataniiti jiru yookaan beeysa keessatti illee mul'ateeti jira waa'ee xiinxala beeysaa kan viidiyoo gabaabaa qabannee isiniif dhufnaa yeroo biraallee jechuudha ammoo Usmaan Bey filima kutaa 9ffaa keessatti wasiyyaa Orhanitti dhaammatee jira akka jechuudha buursaa keessatti isa awwaalan barbaadeeti jira garuu ammoo Orhan Bey yeroo kanatti buursaa hin injifannee garuu ammoo Usmaan akka garuu beeysa keessatti du'eeti jira Orhan Bey garuu buursaa hin injifannee garuu akkamitti odoo buursaan injifatin seenaa keessatti illee Usmaan Bey akka buursaa odeeffannoo buursaa dhagee akka inni boqotu inni dubbatama garuu ammoo yeroo kanatti Muhammad Bozdaaq faan seenaa faalleessaa jiranii warroonni baay'een kan jedhan illee ni jira garuu ammoo akka mul'atutti gaha beeytanii wantoota baay'ee seenaadhaa fi asoosama wal keessa makuudhaan filima kana gaggeessaa jiranii garuu ammoo yeroo ammaa kanatti Usmaan Bey kutaa 10ffaa kana keessatti ni boqota garuu kutaa 10ffaa kana keessatti yoo boqotallee isaa ammallee beeysa keessatti akka mul'atutti fuudhanii gara yookaan awwaalchaa geessu jiranii ammoo wasiyyaan inni dhaabbatisan karatti hafuu dandeessee jechuudha yookaan namoonni baay'een akkas jechuu danda'anii garuu ammoo akka mul'atu yookaan akka xiinxala keenyatti amma filima keessaa
isa bifa du'een boqochiisanii dirqama boqochiisanii erga ispoodii fuudhanii erga boorsaa injifatan booda achi keessaa fuudhanii boorsaa geessanii awwaalan jenneeti yaan. Waa'ee kana bal'inaan kan dubbannu ta'a viidiyoo itti aanu keessatti viidiyoo gabaabaa qabadhee ni dhufna waan ta'eef. Akkasii ammoo waa'ee odeeffannoo Usmaan garuu ni boqotaa kutaa 10ffaa keessatti ni boqotaa achi booda garuu Orhaan Bey tarkaanfii mataa isaa itti fufenneeti yaanna. Isinilleen Orhaan Bey injifannoo duuti Usmaan Bey kun injifannoo isaaf ni karaan isaa qabatanii yaaddanii moo weerara jaalatamtoota isarratti khaasa. Ni beektan akkuma kanaan duratti jaalatamtoonni baay'een yeroonii fi hoogganaan isaanii kan duraanii tokko baqatee yookaan boqotee yookaan du'aan boqotee akkuma Ertugrulii fi Usmaan keessatti illee beeknu weerarri baay'een isarratti ka'aa gosti harkaa faca'aa. Sababa kanaaf jecha isa hoo akkasni godhan jettanii yaaddanii kutaa koomantii keenyaa irratti barreessuu hin dagatinaadha. Kanuma wal qabatee waa'ee Mahammad Boozdaag warra kaameraanota nama 5 moo 4 hojiirra ari'eeti jira. Akkuma kanaan dura isin dubbannee turre kaameraan akka malee jechuudha namoonni baay'ee yaada irratti xannachaa jiranii irrinni kaameraa akka malee mul'achaati jira. Kanaaf jechuudha warri kaameraa maantota kana Mahammad Boozdaag illeen irrinna san arkee akka ari'ee ni mul'ata jechuudha yookaan yaanni kana odeeffannoon kana dubbatamaati jira. Akkasuma irrina tokko illeen akka dhufee jirullee yookaan kaameraa waraabuu keessatti bakka xiyyiitti suuqamu jechuudha yeroo filima keessatti hojjetan iddoo sunilleen akka mul'atee jiru ni mul'ata jechuudha. By the way wanni isin hiigaluu qabu filima kana keessatti irrina warri barbaadu akka ajaa'ibaatti jiran baay'eedha isaa baala irrina warrummaan jala barbaadu jechuudha. Maaliif jennaan filima guddaa waan ta'eef akkasuma namoonni hundinuu sooshaal miidiyaa isaa irratti waan gallakkisuu barbaadu waan ta'eef irrina warroonni jala barbaadu hedduudha. Akkasuma filimni Orhaan illeen irrina baay'ee qaba kumaan kana dura isin خاصه تره سنما والقبته Orhaan Bey irratti irrinni dilli san kanuma mul'atu san gubbaa warri kaameramaan totaalleen hedduu dogoggoranii kanaaf jechuudha irrinni mul'atee jira. Mahammad Boozdaag illeen kanaaf hojiirra ari'eeti jira. Warroonni inni hojiirra ari'e kun garuu warroota Ertugrul qabee haga Usmaan hunda wajjin hojjetanii akkasuma Orhaan illee haga kutaa 9tti wajjin warra hojjeteedha jechuudha. Isaan kanneen hojiirra ari'eeti jira. Isaan kun ammaan tana garuu bakka isaanii kana namni bakka bu'e ammaaf maqaan isaanii hin beekamne garuu ammoo nama bakka buusanii tuma jiranii kanaaf jechuudha. Kanaaf akka ari'anii jiru ni dubbata. Filimni Kurulus Orhaan kun jechuudha yooga asii booda tolchan hin beekne malee garuu ammoo haalaan jechuun wanti isaa gabbu'aati jira. Viidiyoo kana duraa keessatti isin himeen ture akka malee hordoftoonni isaa yookaan warroonni laayivii isaanii yookaan viiwiin isaa akka malee gabbuutti jira. Kun sababni inni guddaan jechuudha irrina barreessitootaatiif akkasuma irrina Mahammad Boozdaag faa bira jiruudha. Garuu warra hojjeturraa miti wanni isin galuu qabu warra hojjeturraa odoo hin taane warra hojjechiisu kana jechuudha irrinni isaan bira jira. Kanaaf jechuudha warri hojjetu warra qacaramee hojjetu ni beeytanii qacaramanii hojjetanii garuu ammoo kanuma qacaramanii hojjetan yaada isaanitti kanname yookaan barreeffamaan itti barreeffamee kanname malee gochi isaan achi keessatti tirfii garsiisuu danda'an hin jiru jechuudha. Kanaaf akka nama qacaramee hojjetuuti. Isaan rakkina hin qaban jeeti yaada garuu ammoo warri rakkina qabu warroota gaggeessu jiru kanaa enneeti yaanna. Kanuma wal qabatee gaa Orhaan Bey Usmaan Bey wasiyyaa isaa san guutuu ni danda'a waan jedhamu irratti ammoo isinilleen kutaa yaadaa keessatti nu barreessuu hin dagatinaadha. Kanaaf viidiyoo keenya kan arraa keessatti wantoota kanneen dubbanneeti jira. Haga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti nagayaan nuuf tura.